Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuu nama loomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa fi harmooda keenyaan akkasumas guutummaa addunyaatti afaan uumama isaa hundumaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru ni beekama. Obbolaawwan barumsa kana hordofaa jirtan kutaa darbe kutaa 24ffaadhaan ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessaa 13ffaa kan ture qulqullicha Filimoonaadhaaf ergaa inni barreessedha kan baranne. Ergaan Filimoonaa qulqullichi Phaawulos Roomaa osoo jiru duuka bu'aa hojjetaa Filimoonaa kan ture. Loon jalaa baduudhaan gara Roomaatti baqatee osoo jiru achitti qulqullicha Phaawulosiif gargaaraa ta'ee cuubamee gargaaraa argatee booda qulqulluun Phaawulos gara Filimoonaatti akka deebi'u taasisee ergaa kana barreessee ergee jenneerraa. Ergaan kun boqonnaa tokko kan qabu gabaabaa ta'uyyuu garuu sagalee Waaqayyoo guddaa keessa waan argannuudhaaf ergaawwan boqonnaadhaan akka isaanii hin murtoofne kana kaasuudhaan ture kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas barumsa kanatti fuudhaan kutaa 25ffaa barumsa keenyaa kan ta'u ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaatti kan inni erge kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan tartiibaa kitaabilee ergaawwan qulqulluu Phaawulos kitaaba qulqulluura kaawwamaniin ergaan kun ergaa 14ffaadhaa fi ergaa xumuraadha. Ergaawwan qulqulluu Phaawulos 14 jennee ergaan jalqabaa Roomaa jennee jalqabuudhaan hamma 14ffaa kan xumuraa ergaan gara saboota Ibrootaatti erge guyyaarraa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Ibrootni eenyudha jennee mulaallu akka kan duraa sana miti. Yaa'u Roomaa yeroo jennu, Galaatiyaa yeroo jennu, Qolaasiyus yeroo jennu isaan kun maqaa magaalotaadha. Yaa'u magaalota kiristaanota yookiin namoota magaala sana keessa jiraataniidhaaf kan ergaman ta'aniitu maqaa magaalaadhaan kan mogga'anidha. Kanarraa kan hafe warreen tokko barachaa kan ture kan akka Xiimotewos, Tiitoo, Filimoonaa kan jennee immoo maqaa namootaadha. Ibrootni immoo maqaa sabootaadha. Ibrootni kanarraa addachaadha maqaa sabootaadha malee maqaa biyyaas miti, maqaa nama dhuunfaas miti, maqaa sabootaadha. Isaan kun eenyudha? Ijoollee Abrahaam kan ta'an abbaa isaanii Eeboor kan jedhamuraatiin maqaa kana kan argatanidha. Walumaa galatti namoota kana Yihuudoota jechuu dandeenya. Boodas immoo amanuudhaan naannoo Yerusaalem jiraataa kanneen ta'edha. Isaan kana Ibroota kan jedhamani. Abrahaam irraa dhaloota muraasa dursanii kan jirudha. Eeboor jedhamuudhaan kan beekamu sanyii isaa kan ta'edha. Isaan kanaan Ibroota jedhamanii ni waamamu. Innaa ergaan kun walumaa galatti Israa'el jechuu dandeenya. Israa'el jechuun እንግዲህ maqaa Yaa'qoobiidha. Qoqqoodama boqonnaa 3ffaatti baranneen yaa'u Israa'eliif Yihuudaa jedhamanii bakka lamatti isaan qoodaman ni beekna. Isa achuu miti inni kun Israa'eloota kanuma jalqabaa jechuudha. Qoqqoodamni osoo dhufin dura kan jiru Israa'eloota guutummaatti beekaa seera Musee warreen beekaniidhaa fi akkasumas kan raajotaa warreen beekanii oriitii irratti jiraachaa kanneen dura booda immoo gara kiristaanummaatti warreen deebi'an bakka adda addaa Yerusaalem dabalatee Yerusaalemii alatti kan akka Iskindiriyaa, Gibxi jechuudha, Itaaliyaa kan akka Roomii fi isaan kana bakkeen adda addaa kanneen jiraataniidhaaf ergaa barreeffamedha ergaan kun. Inni ergaan kun kan barreeffame qulqullichi Phaawulos hidhaa osoo jiru naannoo bara 64 Xaaliyaa Roomaattidha.
Akka seensaatti kana kaasuun ni danda'ama. Ergaan isaa kun egaa ergaan Ibrootatti barreeffame kun ergaawwan inni barreesse 13 irraatii addadha. Qabxiiwwan baay'eedhaan addadha. Qabxiiwwan muraasaa ilaalu kan jalqabaa inni qulqulluun Phaawulos beekumsa horiitii ni qaba. Yaa Gamaaliyaal irraa kan barate seenaa isaa yeroo kaasnu baranneerraa dursees immoo warruma Fariisaawiyaan seera ni beeknaa warreen jedhan keessaa tokkodha qulqulluun Phaawulos innaa sirriitti beeka. Seera horiitii sirriitti waanta beekuudhaaf akkasumas immoo ergichi kun Ibrootaaf saboota dursanii seera horiitii beekaniidhaaf kan barreeffamu. Amma ergaawwan dura barachaa turre hundumtuu Israa'elootaaf miti kan barreeffaman warreen dursanii seera hin beeknedha. Amantaa xaawotiidhaan jiraachaa warreen turaniidhaaf kan barreeffame alagoota jechuudha. Isaan kun immoo dursanii seera Musee warreen beekanidha. Seera raajotaa ni beeku, dhufaatii Masiihin beeku, waa'ee aarsaa ni beeku, waa'ee dhiifama cubbuu ni beeku, waa'ee mana qulqullummaa hunda ni beeku. Innaa isaan kanaaf wanta barreessuudhaaf seera horiitii bal'inaan kaasee wal bira qabee agarsiisaatti kan inni barreesse. Innaa saba kanaa kan ka'e ergaawwan isaa hundarraati maala addadha kun. Seera horiitii warreen beekaniidhaaf kan isaan beekaniin ibsee isaaniif barreesse jechaa salphaadhumatti. Maleemmatuu haala barreesse kanaan saboota Galaatiyaadhaa osoo barreesse waa tokko isaaniif galuu hin danda'u. Maaliif seeraan beekan kan dursanii? Isaan kun immoo dursanii wanta seera Musee beekaniidhaaf horiitiidhaan jiraachaa kanneen jiran waan ta'aniif guutummaa isaa gaafa dubbistan waa'ee seera horiitii baay'ataa jechuudha. Kan biraan immoo afaan Ibraayisxiidhaan kan barreeffamedha ergaan kun. Ergaawwan warreen biroo afaan Ibraayisxiidhaan hin barreeffamne. Afaan Giriikiidha baay'een isaanii jennee barnee miti kakuun haaraa yaa'u guutummaan isaanii afaan Giriik jechuu dandeenya. Kitaabolee muraasarraa kan darbe kan akka Wangeela Maatiyoosiif ergaa Ibrootaa haala kan darbe isaan kan afaanuma Hibruudhaan afaan Tsir yookiin immoo afaan Giriikiin barreeffaman. Innaa kun garuu addatti isaan kanarraati afaan maaliin barreeffameera? Afaan Ibraayisxiidhaan barreeffameera. Maaliif afaan kanaan barreeffame? Saboota kanaaf wanta barreeffamuudhaaf afaan isaaniidhaan isaaniif barreesse. Haa ta'u garuu yeroo gabaabduu keessatti duuka bu'aa yookiin wangeelaawii qulqulluu Luqaasiin immoo afaan Tsiriitti yookiin afaan Giriikitti immoo jijjiirameera. Kanaan addadha. Kan biraa adda kan isa taasisu qulqulluun Phaawulos ergaa isaatti maqaa isaan kaasii hafuusaan. Ergaawwan biroo yoo ilaaltan maqaan isaanii jira qulqulluun Phaawulos irraa akka ergame ni kaasa. Asitti garuu maqaan qulqulluu Phaawulos hin ibsamnenna. Maaliif hin ibsamne jechuudhaan saboota kanarraa ka'uudhaan namoonni baay'een beetela amantaa kanarraati adda kanneen jedhaniidhaaf tokko tokko dursanii seenaa keessatti kanneen beekaman ergaan kun kan qulqulluu Phaawulos akka hin taane itti kaasaniiru. Haa ta'u garuu ergichi kan qulqulluu Phaawulos ta'uusaa abboonni keenya sirriitti mirkaneessanii lafa kaa'aniiru. Boodas bara 397tti yaa'u Qirxaagiinaa yookiin Kaarteejii kan jennutti kitaabni qulqulluun qannoonaadhaan yeroo ba'u ergaa Ibrootaa kana kun qulqulluu Phaawulos ta'uusaa irratti maxxansanii baasaniiru abboonni keenyannaa. Maqaa isaa garuu hin kaasne. Maqaa isaan kaasne hafuudhaafidha namoonni baay'een kan qulqulluu Phaawulos miti. Isaan kana maqaan isaan jiraatan maqaan isaan jiraniiru. Inni kan isaa ta'uu dhiisuudhaaf miti maqaan qulqulluu Phaawulos ergaa kana kan jedhe sababoota gurguddoo qaba. Sababoota sadii ilaallu. Kan jalqabaa inni qulqulluun Phaawulos dursee seera isaaniidhaaf hinaafaa kan turedha. Seera horiitiidhaaf hinaafaa kan ture waan ta'eedhaaf otoo inni maqaa isaa ergaa kanatti barreessee osoo aggarichaadha Ibroonni kun ijaasa bahuudhaaf jecha kitaaba isaa kana maal jechuudha hin dubbisnu hin fudhannu jechuudhaan dhiisuu danda'u turan osoo maqaa isaa ajatti argante jechaadha. Kanarraa kan ka'e garuu maqaan isaa jiru ergichi fudhatamee dubbifamee inni guddaan abaluuta ergee osoo hin taane yaadicha Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'utti amananii jireenya bara baraadhaaf akka gahaa waan ta'eedhaaf akka dubbisaniidhaaf isaan taasiseera jechuudha. Kan lammaffaa immoo yeroon isaa yerootti Yihuudoonni Roomaanotatti fincila banuudhaaf jiranidha. Yaa'u seenaa irratti warreen baratan ni beektu. Roomaanonni addunyaa guutummaa bitaa turan miti bakkeen bebbeekamu Beetlehem naannoo jaarraa tokkoffaadhaa fi Kiristoos dhufuu isaadhaan waggoota muraasa durseedha kan isaan bitaa turani. Innaa Yihuudoonnis bitamaniiru. Israa'el dacheen guutummaa isaa bitameera. Innaa bittaa kana jiran jiraannochuudhaan naannoo bara 65ffaadhaa booda naannoo bara 67ffaa caalaa Yihuudoonni fincila kaasaniiru. Roomaanonni biyya keenya gadhiisanii ba'uu qabu kan jedhu. Innaa kana kaasanii turani. Bargeetti isaaniif hin milkaa'in hafee yaa'u seenaatti akkuma beektan bara 70 irratti guutummaan isaanii manni qulqullummaa isaanii gubateera. Yihuudoonni baay'een gidiraadhaan ga'aniiru kanneen qalaman kanneen gurguraman naannoo miiliyoona 3 kanneen ta'an qalamanii ajjeefamaniiru. Sarraa kan darbe hundi isaanii biyya irraatii gadhiifamanii biyya biraatti gurguraman jechuudha.
biyya isaanii gadhiisanii sana booda Israa'el mataan ishee kaartaarra baddeetti miti yaa'u kana seenaadhaan hin beektu. Innaa yeroo kana ture. Yeroo isaan itti fincila kaasuudhaaf jiranidha. Akkuma kanaa qulqullichi Phaawulos immoo harka Roomaawotaatti kennamee hidhamee jira. Innaa ergaa kanatti maqaa isaa barreessee otoo isaaniif ergeetu Roomaawonni maal jechuu turani? Inni kun immoo kitaaba isaaniif barreessuudhaan nurratti kan kakaasaa jiru jechuudhaan isarratti rakkoo biraa geessuu danda'u turenna. Kanas sababa kanaadhaafi. Kan sadaffaan immoo Yihuudoonni maqaa isaa yoo argan kallattii maal jechuudha? Isaan horiitii waan tajaajilaniidhaaf inni immoo akkoo horiitiin dabarteetti nuun jedha. Kanaafi kitaaba isaa hin dubbisnu jechuudhaan guutummaatti cufanii dhiisuu danda'u turan. Innaa qulqullichi Phaawulos maqaa isaa osoo hin barreessin dhimma isaa kan barbaadu horiitiidhaaf kakuu haaraa yookiin wangeela bira qabeetu barreesseeranna. Maqaa isaa kan hin barreessinafis sababa kanaafidha malee ergichi kan qulqulluu Phaawulos hin ta'in hafeedhaaf miti. Achuma garagalii boqonnaa 13 keessatti waa'ee Xiimotewos ilma isaa ni kaasa. Bal'inaan bakka baay'eetti Xiimotewosiin kaaseera tokkodha. Innaa ergaan kunis kallattiimaan gara Xiimotewosiin kan isaaniif ergamedha. Ergichi haala kanaatiin adda ta'a isaan kaanirraa jechuu barbaanneetu kaayyoo maaliif barreeffame kan jedhu ilaallu ergaan kun maaliif barreeffame? Ergichi kun egaa tokko kan jalqabaa gooftaan keenya gara addunyaa kanaatti dhufuunsaa raajotaan beekamuusaa ibsuudhaafidha jechuun Kiristoos ilmi Waaqayyoo akka tasaa kan dhufe miti. Bakka akka tasaa osoo hin beekamin namni yaa'u nuti gaafa dhalannu osoo hin beekamin miti kan dhalannu. Osoo hin beekamin nama haaraa taanee dhufna. Kan gooftaa keenyaa garuu akkas miti. Akkam ture dursee raajonni hundumtuu beekaniiru. Subaayee lakkaa'aniiru. Barri isaa guutummaan lakkaa'amee fi Daani'el qulqullichi Gabri'eel isaaf ibsee bara isaa guutummaa ishee lakkaa'ee bara kanatti masiin ni dhufa jechuudhaan. Masiin gaafa dhufu immoo maal fakkaataa? Dubrarraa akka inni dhalatu, Beeteleemitti akka inni dhalatu, isa Naazireet akka inni jedhamu, kana booda barumsa isaa Galiilaatti akka inni eegalu, akka inni cuubamuudhaaf jiru. Boodas immoo raajiiwwan adda addaa akka inni raawwatu, bara isaa xumuraattis immoo hariira taa'uudhaan gara Yerusaalem akka inni seenu, akka inni wareegamu, du'ee du'aa akka inni ka'u, akka inni fannifamu, akka inni du'aa ka'u. Akka inni jireenya barbaadu kennu kun hundumtuu beekamaniiru. Innaa waa'een Kiristoos raajotaan beekamuusaa ibsuudhaafidha. Kan biraa gooftaan keenya raajotarra, ergamootarra akkasumas immoo lubootarra dabalatas immoo aarsaa isaaniirra akka caalusuudhaafidha. Kiristoos ilmi Waaqayyoo akka isaan yaadanitti ilma Yoosef osoo hin taane yookiin immoo akka isaan yaadanitti raajota keessaa tokko kan jedhan sana akka sana akka hin taane ergamoota kan xiqqaatu raajiyoota hin gadi ergamoota gadidha. Akkasumas immoo taraan luboota yeroo sana akka hin taane aarsaa isaaniis immoo tokko akka hin taane saduukarra kana ibsuudhaafidha. Inni kan kanaa turu waaqa isaanii isaanirra kan caalu ta'u ibsuudhaafi. Kan biraa Yihuudoota afaan dubbataa turanittis immoo ari'atamuu wanta baay'eedha isaan jajjabeessuudhaafidha. Yaa'u Yihuudoonni fofoca'anii jiraachaa turan biyyoota adda addaa keessaa kan akka Iskindiriyaa kanneen jiraatan afaan dubbachaa turanii. Isaan kanarra ari'atamuun kallattii adda addaan gahaa waan ta'eef isaaniin jajjabeessuudhaafidha. Yaa'u ergaawwan baay'ee namoota ari'atamuu jedhaniidhaaf kan barreeffamedha. Gara fuulduraatti yeroo itti seennu amma kan qulqulluu Phexros, kan Yaaqoob isaan kan yeroo ilaallu nu gala caalaattinna. Isaan kanarratti gidiraan gahaa waan ta'eef isaaniif jajjabina akka ta'uudhaafi. Dabalataanis immoo kan xumuraa Yihuudoonni horiitii qofaadhaan jiraatan dubbisanii akka amananiidhaaf isaaniif barreesseera. Horiitii beekuun gaariidha. Horiitiin garuu fayyina miti yookiin isa dhufe isa sirrii isaa miti horiitiin maalidhaa? Gaaddidduudha. Gara fuulduraatti jireenya yookiin manni kiristaanaa akkasii fayyinni akkasii ni dhufa kan jedhu kan agarsiisudha malee horiitiin mataa isheetii fayyina miti. Horii sana qabachuudhaan qofa yoo jiraatan horiitiin sun ofiishee wanta biraadha kan agarsiistu. Isaan garuu sana qofa akka fayyinaatti qabatanii jiraatan fayyii wanta fayyinaaf sana qabachuudhaan gara wangeelaatti akka isaan darbaniidhaaf jecha kanaaf barreesseera. Qabiyyee isaan mul'allu ergaan kun boqonnaawwan 13dha kan qabu. Boqonnaawwan 13 kana bakka afuritti qoodnee ilaaluu hin dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1-3 waa'ee iccita foonummaa akkasumas immoo fayyina Kiristoositti amanuudhaan argamu nutti agarsiisa. Iccita foonummaa jechuun nama ta'uu Kiristoos jechuudha. Ingirii waa'ee ilma Waaqayyoo ni kaasa. Dursee kanneen raajota keessaa akkasumas immoo warreen Waaqayyo jiran ergamoota keessaa Waaqayyo eenyuudhaanidha? Ati ilma kooti jedhee kan beeku. Tokko isaaniidhaan iyyuu akkas jedheen beeku garuu hangafa kan ta'e ilma isaa kana gara biyya lafaatti gaafa ergu hundumti isaan kun hundumtuu siif haa sagadan jechuudhaan aangoo kanaan ergee jechuudhaan Iyyasuus Kiristoos inni dhufe
inni foon uffate ilma waaqayyoo ta'uusaa kan ibsudha. Kana jechuun iccita foonummaa jechuudha. Innaa kana booda gara fayyina kanaatti immoo dhufuu akka isaan qaban erga gorsee booda fayyinni hundumtuu kan argamu immoo Kiristoositti amanuudhaanidha. Sirrii mala fayyinni kan argamu Kiristoosittidha. Kiristoosiin osoo foon amanii wanta barbaadan yoo godhan iyyuu waa tokko faayidaa hin qabaatu. Yesuus Kiristoos ilmi waaqayyoo sababii cubbuu dhala namaadhaaf foon uffatee kan inni raawwate dubbii fayyinaa sanatti amananii hubamuudhaan dubbii fayyinaa sana kan mataa fi kan yoo hin godhanne faayidaa hin qabaatu jechuudha. Innaa kana kaaseera. Taane kan jiru boqonnaa 4-7 immoo waa'ee sanbataan dubbata. Sanbanni guyyaa boqonnaati. Ingidihi sanbanni boqonnaa ta'uun ishee yeroodhaaf guyyaan 6 dhumee torbaffaatti boqonnaa gaafa taasisnu yaa'u seera isaaniidhaan jechuudha. Inni kun yeroodha kan yerooti. Innaa boqonnaan bara baraa kan argamu immoo isa sirrii kan ta'e daandii sirrii sana qabachuudhaan jireenya bara baraadhaaf kan nama geessu guyyaan sanbataa isheen guyyaa kun fakkeenyadha. Innaa inni jireenyi bara baraa immoo guutummaatti sanbata jedhama guyyaa 8ffaa jechuudha. Kallattiidhaan gaafa torbaffaan gaafa dhumu torbaffaan sanbata ta'e taanii kan dhufu jedhamee kan kaa'amu guutummaamatti guyyaan sun dhuma kan hin qabnedha. Kan bara baraati. Inni kun boqonnaadhaan kan jiraatamuudha jechuudha. Dabataan waa'ee hangafa lubootaan kaasaa hangafni lubootaa kan kumoofaa ofuma isaanii cubbamoo akka isaan turan. Ofuma isaanii maal turanii cubbamtootadha. Cubbamtootaanii mataa isaaniidhaaf waa'ee cubbuu mataa isaaniidhaaf faarsaa dhiyeessaa turan. Dabalataan immoo namootaaf faarsaa dhiyeessaa turanii. Inni kun immoo kan fayyisu yeroodhaaf dhukkuba foonii qofa akka fayyisaa ture. Kana kaasaa. Lubummaan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos immoo akka kana akka hin taane. Ittiyyuu inni aarsaa kan dhiyeessu matuma isaa. Aarsaan kan dhiyaatus isumaadhaaf. Aarsaan dhiyaatus immoo isuma mataa isaafidha. Aarsaan dhiyaatu kun immoo isaaf namoota kan wal taraarsudha. Kun immoo al tokko osoo hin taane bara baraaf kan ta'udha. Luboonni kakuu moofaa sun garuu har'as hin tareessu, waggaa ittaanus ilma godhu, waggaa ittaanus amma umurii isaanii guutummaatti dhiyeessaa amma jiraatu. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo garuu aarsaa isa meeqa dhiyeesse al tokko qofa kan bara baraaf jiraatu dhiyeessee darbee kan jedhudha. Akkasumas immoo gaabbiidhaan gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan kanarraa fayyina kanarraa qooddachuu dabalataan lubicha Melqiseediq Kiristoos wajjirraa wal fakkeessuudhaan lubichi Melqiseediq sanyii akka inni hin qabne luba bara baraa kan ta'e kaaseera. Yaa'u Melqiseediq sanyii hin qabu jechuu osoo hin taane sanyiin isaan beekamu warreen ijoollee waaqayyootaan keessatti wanta hin beekamne sanyii kaam keessaadha. Sanyii jedhamee kitaaba kootti kan barreeffamu ijoollee Seemidha. Seemirraa dhufee gara Abrahaam kan seenu Abrahaam immoo Yaaqoob kan seenu kana booda isaanii kan lakkaa'amu. Melqiseediq garuu warreen kaam keessaa ta'e kanarraa kan ka'e sanyiin isaan beekamudha. Lubummaan isaa kan bara baraati jechuun kan Kiristoositti fakkeessuudhaafidha. Yaa lubummaan Aroon seeraan waaqayyoo kenname seeraan kan kennamu seeraan kan daddarbu muudamaan kan kennamaa deemudha. Kan Melqiseediq garuu kan isa muudeen jiru kallattiimaa waaqayyoo isaaf kennamennaa lubummaan isaa kallattii kanaan kan Kiristoos fakkaatachuudhaan kana kaaseera. Boqonnaa 8 kaasee immoo 10 immoo waa'ee dunkaana ishee duraas dunkaana oriitiidhaa fi sirna oriitii gadi taasifamaa kan ture. Ni kaasaa boqonnaa 11 12 13 immoo waa'ee amantii abbootii warreen duraa waaqayyoon akkamitti akka isaan amanan waaqayyoon amanuudhaan immoo kan isaan argatan dabalataanii gidiraa isaan argaa ture hundumaa kana bal'inaan ni kaasaa. Jaalalaaf keessummaa simachuu egaan kana kan fudhattan hundi keessan jaalalaan jiraadhaa tokkummaadhaan jiraadhaa walii keessanii wal jaalladhaa. Akkasumas immoo keessummaa simadhaa maaliidhaaf baay'ooliin osoo hin beekin ergamoota simataniiru fakkeenyaaf Loox keessummaa jaallachuu irraa kan ka'e qofa maal simateera? Ergamoota waaqayyoo mana isaatti simateera. Dabalataan Abrahaam keessummaa jaallachuu isaarraa kan ka'e waaqayyoon tokkummaadhaan sadummaadhaan simateera. Kanarraa kan hafe immoo bara boodaa keessa immoo bara abbootii keessa seenaawwan baay'een ni jiru. Keessummaa simachuudhaan qofa kan ka'e keessummaadhaan miila dhiquu fakkeenyaaf. Keessummaa simachuudhaan miila dhiquudhaan abbaan tokko Kiristoosiin miila dhiquu danda'eera. Miila Kiristoos jechaadha. Akkasumas nama jaallachuudhaan kan abbaan tokko immoo Kiristoosiin qoleetti baateera. Innaa keessummaa jaallachuun yaa'u kana Kiristoosiin arguudhaaf osoo hin taane keessummaamti mataan isaa Kiristoosidha. Maaliidhaaf Kiristoos nan simanne jedhee waan ta'eedhaaf. Rakkataan kan nyaachifamu, kan obaafamu, kan gargaaramu, kan ilaalamu, kan simatamu akka Kiristoositti waan ta'eef jechuudha. Isaan kana dhumatti qulqullichi Phaawulos kaaseera jechuudha. Salphaadhumatti ergaan qulqullicha Phaawulos gara Ibrootaa kana fakkaata. Walumaagalatti ergaawwan isaa ergaawwan 14 amma ammaatti kan baranne kan dhaabbachiisnu kutaa irraa kaasne ergaawwan qulqulloota duukaa bu'oota warreen kaanitti dabarra. Duukaa bu'oota warreen kaan kan jenne qulqulluu Phexros.
qulqulluu Yohaannis Wangeelaawii, qulqulluu Yaa'aqoobii fi qulqulluu Yihuudaadha. Kan qulqulluu Phexros irraa jalqabuudhaan guyyaa itti aanuun yoo akka fedha Waaqayyootti qabannee dhiyaanna. Har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Guyyaa kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.